Bareedaati kun. Istaayiliidha Jalaali. Kun hin bareedan. Harka kiisii kaatte. Zannatti fataa itti jirtaan hin bareedaman bareeduuni. Zannataan jirti baa harka kiisii godhatte. Hin bareedan waan nama kufalchiisu. Ispaalti labbilab. Ofiillee ispaalti labbilabbii baateen si'a. Ayyayyayya murtiidha. Gaarallee xiqqoo ishee. Hojii fataa kenama godhaanii. Kun xiqqoo ishee fataa kenama godhaanii. Baay'ee danda'in. Shaarukkaan fakkaattee jiru. Maanni jedhame bara mormi maanni. Naa waali kun mormi. Morma irratti marmi cayyaan. Shamarree shawaa morma irratti barbaadni isaanii. Mormi ishee guchii dammaqe fakkaatti. Abboon irraa ba'a dhugaa rabbii ba'a mana kana ba'a. Naffidha qo'a gaammas naffidha. Bakka hin jiru kanuma na ergite kanuma lafaan na ergite. Kun ariifiidha ganni. Na erga ammas qo'a na erga. Kanaan ammatti kana kun yoom kan nama kufalchiisu ani. Kan makiinaa biraa sun xiqqoo fagaggi nama godha garuu. Xiqqoo ishii. Inni duraa baay'ee bareeda. Makiinaa biraa kan wayya miti. Kan biraa naaf hin ergine bar kan biyya jirtu naaf ergime tigisti biyya kan jirtu kan biyya gaafa jirtu. Dammoo. Awwarii banni itti bu'ee fakkaatu san. Fidi. Silkiin alaata balaa keessaa. Silkiin alaati naa ufuu ishee. Kaiski. Isin na bilcheessu dhugaa rabbii na bilcheessitanii dhugaa rabbii bilchaadha isin garaan na bilchaate. Uganni eessa si erga yaadha gogeatini. Maa baata mitaali. Nama tokkoon galchaa. Maaf ergitinte? Erginu suura nama. Fakkin layi. Deemee warra gaasii kana gubbaa jirtan suura keessan duratti nutti agarsiisame. Ajaa'iba. Warra gaasii kana gubbaa jirtan hundi keessan suura keessan duratti waggaa 10 dura. Inni ol kaannee ta namatti kolfuun wayyu goota ko. Dhugaa ittiin enjoy goona. No ergaa. Ganni hin ergaaf keessa. Suuraa feetanii si ergu. Suura duratti asumarratti post baataatiin guddisnaaniti. Angaatti gadiiti. Guddisii annasi guddisaa. Ati nutti agarsiisi dursa. Barsiisa biyyaa san biyya kenna silkiin hin jiru fotoon ka'aniiyyu. Burteen tun maa booti? Burteen tamisiin burtee. Ganni eessa dhaqxe? Footoo barbaada deemte. Laakoos tokko daraaddari. Ganni eessatti baddee moo malaataa? Burteen meeti burtee laakoos tokko barreessi. Killa mishkila minni chaaga killa. Ada kilo dah aku min surah mana itu dah barreessaa. Yaa uummata. Burtee. Sakil tafi. Adi tafi. Meesiree nagarree tamtu bu'aaltee laa heernu hin bu'a jettan burtee bu'aa. Saltaata hin bochi galchaame. Burtee jedhan tanatti koomentiin burtee jedha. Maaliif bochi burteen omsal shawarri galchuu dandeessa warri mirree taraa? Maalaan beekaa hin bochi jalatti ganni na galchi maaloo itti bochi. Jirti siinuu meeti namatu sagalee fi ta'uuf jira. Asi tana kun ollaan salaalee maaliif salaalee kan jettan? Salaam moo salaam? Gamme. Wai. Kuma jirtaa? Jira suura. Meeti tasololiyaa gammatti fakkaattu isa bira kan nuuf fidamu. Wai. Laali mee? As laali gaa. Eessa jirtaa? Inbutu.
garako. Nadi. Tobana nadi. Burtee tana galchaame burtee jettu kan boosu tana galchaame warri ritara. Beerre burteeni. Burtee jennaa hundinuu bo'aa jira hundinuu komantii bo'oo barreessaleesh. Salam tayitu tanaa burteen tun. Salam wayyatana burtee galcha. Burtee jennaan hunduu bo'aa jirette. Ergadde jaani si warri ritara silkii biyyaan lagee na dide. Komantii bo'oo dagadda. Shuu yaani. Barreeffata kuntuni bo'oo hin gallakkisina. Aslaan nama meeqa bo'aa jira. Haara bismillah. Burtee jennaan hunduu bo'aa jirette. Lakkoofsa tokko barreessennaan tokko barreessa. Isiin bo'oo ashangulliitii bo'oo kennan ka bo'oo kaan. Bo'ina warningee godha waan ta'e. Keer. Kunoo kan lakkoofsa tokko seenaadha. Bareeddu. Burteen meeti dhiiroon burtee arguutti jirru. Username. Burtee lakkoofsa lama barreessi. Burteen tirii burtee. Burteen maal taateeti? Burtee roo ergattu ka. Burtee lakkoofsa addaa tokko barreessu yookaan ergattu. Jirtu. Hin jirtu bar burtee ofumaa namni iyyuu jira. Koi jennaan arga. Lakkoofsa lama barreesse daawuduu lakkoofsa lama. Nama maqaa burtee bareedduu malee hin jiru maqaan burtee jiru kan dubba. Kalas isa habaddu. Burtee maal taate warri beektan maa inni burtee kan jedha. Isa abbaa kun uummanni ko TikTok komantii yaada jedha dhiisaasin. Maaloo. Ganni soko rakkinumaa fi waan biraatti fi miti ganni akkana ta'e maaloo akkana ta'e rakkanne dhugaa rabbi. Maarree bakka badhaasa fudhattu qofa ganni badhaasa fudhate jettee of dhiitaan jirtu warra miidhee qabate waan si bu'aniif kana dalageef. Naadii akkasii miti nam tokko miidhagina barreessan jarri bu'anii barreessanii. Boontuu na barreessi burteen maal taate? Burteen eenyunni? Nagarree. Ergaan beektan dhiisaa ka bakka waa'ee burtee bukkee baa bakka waa'ee biraa tumnaati. Gammee kaleessa akkoo inni badhaasa badhaafamee jira bara geesseertaa nagaasaa geesseertaa. Yoo si badhaase. Oromooti akka Oromootitti orkippi lakkoo shamara Oromoo takkaatti. Eenyu si badhaase? Badhaafameera. Mubaarakittaan seenatu badhaafame. Maal si badhaasani? Maal badhaa? Bo'uudhaan tokkoffaadha miskiinaaf bo'uudhaan. Maal si badhaasanii jedhe? Maal badhaafamte ganni? Inni maalumaa badhaasani? Suuraa natiin badhaafame. Daadhii galaan. Suuraa daadhii galaan. Maqaa isaa kana irraanfattuu jedhe oduu maqaa isaa kana irraanfatte akkam dasna jedhe wayii matta. Inni mattuu beektaa oduu maqaa isaa irraanfatte. Maqaa daadhii galaaniin baay'ee namatti tola. Amma siidaan isaa dhaabbatuu qaba Finfinnee keessatti jedhee uummanni hiriira ba'aa jira. Boontuu barreessi je'iin boona iluu barreessi je'iin gaa ishiin dubbifna barreessi je'iin. Eessa hin jirtu nu jala hin jirtu barbaanne amne. Namni maqaa burtee hin jiran sana. Nagarree. Waan ta'e rakkatte warri Dubaay na dhaqqaba jettee bochii jetti. Namni quba qabaa seenuu ishii namni bira namni waan keessa beektan barreessaa seenaa. Lakki boontuun iluu hin beeku akkas jetti garuu jetti waan isin rakkatte hin beeku jetti. Koi bareedduun hin beektu taana olan harkisaa koi bareedduu qofa ol harkisaa hin beektu taana asirraan gastii darba koi. Hin beektu. Bareedduu iluu boontuu iluuti boontuu iluu. Meeqoy. Qaata lakkoofsa tokko barreesti. Erganne asirraa. Ishii burteen maa badde amma mee warri rakkina qabdu maa badde burteen maa badde. Akkam ooltan akkam jirtan? Nagaa bareeddu maal taate burteen? Gammee barbaaduu jira gaa. Maal jettee? Genni itti madhennaan genni lakkoofsanaa erguu jitte. Kosa biyya qabdaa? Simmeetii micayyoo kutan. Maal kutan jiru? Maal baabtan jiru? Gammee bichaan dhaqoo walli tamaa baaftan ijoollee utuu rakkoo himati. Seenseera koi. Keessan isaa gaafattu kaa. Paas baan dhagaa battuuti. Maaloo gammee najjeeftee har'aanitu. Mee usi gaa mee usi yeroo kolfaarra hin jirruuti anaa jaafan barbaade. Yaa rabbi humne gaa.
Argachuu jechuun lakkoofsa kee barbaade maallaqa ergatuudhaaf. Maallaquma bakka waan duutanitti zim jeenaan jettaadha. Gadi buusu. Maallaqa biyyaa baatee jirtaaf hin beektu ati tigist. Lakki gaa'ee ta'us akka waan ta'e rakkattee seename Maal rakkatte rakkina kaa eegaa maallaqa kee yoo namni biraa si nyaatu rakkoo guddaadhaa beekte. Lakki rabbi si nyaachisee. Dubbiin dubbii biroo. amma isin irratti sirraan ergadha jedhanii na nyaatu Ani wanna ta'e rakkattee see rakkina birrii osoo hin ta'in wanna ta'e ta'e se'en. Bareedduu koo dhaggeeffadhaa koo maaloo hojii kootti kufuun ta'inaati. Bareedduu. Ayaa. Ila kunoo fooloo jedhee siraa karaa keessaa dubbisiin ishii. Okay. Galatoon. Siyaaruu koo. Ayyee ulfaadhu. Shaatullee ulfaadhu. Amma kireezii biippilii akka kan jiru ni namni nagaa jiru. Ayee. Warraarsi maatiin maal jedhe? Ayyee. Galatooma ulfaadha. Oromiyaa kiyya. dhageessa booda nuti waa siin taanu isin irratti dhufee birrii Ofiin boontu wallaggaa dina dhiin barbaada galchaa'ee. Ageessanii. booda dhufee dhageesse isin irratti dhufee birrii sirraan ergadha jedheeni irraan ergadhee jirattee gaafa dhuftee asirratti si kassafte nu waasi siin taanu. Sa I love you so much. Olivia asittiiti lubbiyee goobasiiti dhuma jettu. Kikkifte amma koon. Yes, right, of course. Gamme. Adda baabaa irratti dhufee hin ergadhadhee ni ergadhee jira itti kalas dhimma sakkarraaf. Ummata maqiinqinii roobdu ani birriidha manaan baana jenne maqiinqinii roobdu ani wanna ta'e jalaa du'eesse nagalcha hadaraa rabbii jennaan ani wanna ta'e ta'eesse ani birri seeneen jeani akka birri liyaa. Akkam akkam. Yuutii keessan cimee. Ana irratti hin daawwalle lafa. Duwwaa afur achirraa meeqa lakkoofsa kee laatu fazzalatti warra si barbaadu. Baadiyyaa fayyisaa taragaagu wette dhuguma jette lubbu. Lakkoofsa fazzalatti katabe duwwaa afur 67 dagadhe bakka dagadheera maafi mukku tabeebe katabe azalatti Kan yoonna suuqi qaaliyyee. gammee lubbu azalatti katabe warra lakkoofsa kee barbaadu alfiyaa eenyu geettar waan ofiitti darbila maa darbite irba Ani hin darbin. Oonani ol galcha keessaa darbu akkami dubbi? alfiyaa darbe Ani keessaa galuu kan taana gaannaa bulaa'e. Ati maa dubbanaa manni kee? Ani mabaatiin haasega. mabraati alfattiban Ribanna qabeena. Nagaannaa bulaa mabaatiin tiyas yaalaa umtee ibsaan qabu bilbilli koo. Footoo kee dura footoo kee kan biyyatti. Boorganama jaarsa kee yaannaa ergi jee isinii maxxansa boru. Ganni. injira Ganni. Ufeegi garuu laal maxxasite yennaa wallolla sitti dubbaddu an beeki. intalo namtittiin tasbiraa kurruufaa jirti Maaloo yaa Oromoo koo namcaan tokko akkaawuntii na erge dhugaa rabbii ammuma na erge akkaawuntii birrii na ergi jee. Jesus. Jesus itti ergi. Gamme. Birrii na birrii baay'ee Gamme koo diju. Gamme. Maaloo gamme koo harma na jala jedhanii harma birrii na erge akkaawuntii na erge dhugaa rabbii. Footoo nu baasi. goota dhugaa Maaloo gamme koo. Dhugaa Kiristoos biroo dhugaa Kiristoos. As nu baasi. Maaloo nu beeksisu. Urdeti. Dhugaa Kiristoos kunoo harma na jala jedhee. Harma birrii na ergi jee akkaawuntii na erge kunoo dhugaa rabbii. Du'eegaa.
irra laalina dhugaa rakkate. Meeqa si ergoodhini? Meeqa si ergoodhini? Gaafa meeqa si ergoodhini? Anu kaleessa ibba torban kisaaraa ta'e waan addeeffadhu dhabe. Sigesti koi harus jena kene robi na kasih jena kumar Jafar la kana. Gandi. Duratti kisee footoo si ergu sana jara jammare argaanu barreessu fa footoo si erga marmatti akkaawuntii na erge. Birrinya kana erge ja. Birrinya kana ja akkaawuntii bichaara erge ani du'e. Warra sabbi jedha. Gabaree wayitiinis bakkasu. No, ani kan maal natti fakkaata seete. Amma birrii na ergi jettee intaloon birrii akka na ergituufani jennaani. Akka waan isin irdaataadhaa birrii hiraa jirtu itti fakkaate natti fakkaata. Akkasiin seeni. Miskiina wallahi. Wallahi miskiina bichaadha. Ara iro tokko barbar kana magarabbi fuula irraa zoorsifatee jira. Difratu ay garumam. Baandi garbar. Heebiyan haruma na jala jare haruma maa birrii naan jee garuu naguma. Ara kun jabbaariidha. Sallamamu qaba. Wannoo birrii jala moo na jala biyan. Rikardi jaatte. Rikardi sabbare goota reenni uskuti. Waa akkuma birru Muhammadallee naan jenne kan akkaawuntuun bichaa na ergen nagarrama anamma akka mangoo seetan dhugaa Kiristoos akka itti hojjetan hin beeku malee jechuudha. Akka micaa tokko godhadhee fi fudhadhu baankii keessaa jeetan lakkoofsa kennaaf amma haqee baankii jettu tu si ergen jaan. Lakkoofsa duraanitti ergite wal jala jijjiirii duraanii bakka akkasa godha ammoo na dhaggeeffadhaa bor ganama dhugaa rabbii waan ani hin galaasiniif si ergen jaan. Peenet akkana gaafa. Peenet. Adunyaa lubbuu. Gamme. Wayye. Gammishuu ganni nadhi hundi keessanuu nagaan bulaan dadhabee nan rafa. Rafi. Ijoolleen jiraatan as keessaa ijoolleen Dubaay. Biqiltuu addunyaa hundi keessanuu gannishuu waalkoo hundi keessan nagaan bulaa. Waan koodha. Deemtere. Eegaa deeme dhugaa dadhabee nan rafa. Nagaan naa bulaa. Lukkuma dhufteen deemtaa. Lafa warufe lafa waan garuu deema makiinallee yaabbadhu nagaan bulaa. Suutuma deemi. Nigirille suutu. Gamme. Wajji walitti si finna. Akkas go'a gamme. Ganni. Gamme lakkoofsa kee barreessi komentii kana jalatti lakkoofsa kee barreessi gamme. Akkabatan jeetani bar. Barreessi lakkoofsa nama baay'ee barbaadaa jira. Qabadhaa lakkoofsa koomee. Barreessi gamme barreessi atiin komentii jalatti barreessi. Lakka haa qabatani koy. Haa qabatani itti mi gamme. Duwwaa 5 duwwaa 4. Kunoo komentii jalatti barreessi. Bakka akkasitti barreessi koodishuu galatoon. Kunoo bakka asxuushitti godhaati ijoolleen Dubaay keessatti. Imo hin qabdaa gamme. WhatsApp hin qabdaa. WhatsApp qaba WhatsApp. WhatsApp na dubbisa. Tiji atima. Kan tiji qaba. Hin qabu lubbuun. Ha? Gurupi kayaknya kan Yoom nagasite. Annan qaba. Gamme ati nan dubbifne malee nan qaba lakkoofsa keessa dubbiseeni. Na dubbisi kaa waan barbaade siif fida iddoo barbaadetti tiji. Si dubbise mee lubbuu ati nan dubbifne malee asi dubbise. Eme na dubbisi mee WhatsApp na dubbisiiti. TikTok hojjenna wajjiniin. Eshi qaaliko. Waaqa. Ana share guys gamme sisi ati lakko WhatsApp bishi share si goda. Kazan indu bista ayettanate. Ishi sagale si ergitulle baratin ergitun debistu. Amma nan deebisame.
Sagalee sin ergine malee koolisti bilbila gammishu. lakkoofsa Ara adda gida taasif. Gamme si haa dandeessisu qaamaarre lakkoofsa maxxansitee nagaatti. hojiidhaaf barri nadhi. Beekee jira. Ati hojii maxxansitee nagaatti. Bilbilli kee guutamee hin danfanse. Kanaan immoo jiran warri isaan kun inni kana keessa jiraniin isaan adeemsisu. Kan isaa qofa. Addunyaa. Hooganni ko. Buchee ko saree ko kan fayyadamtan. Yaa rabbi nu baas. Jira jirtuun dhigeessan akkam jirtu. Bayi nagaan bula halkan gaarii. Halkan gaarii. Baga nagaan dabarii fudhataan jira banaasoo. Amma akkala lakkoofsa fudhatanii kaanii. Ani hin jenne amma jammaranii. Amma innis naada walanii dafas jala godhee bar. Yootis dabalatee jirti. Moo kan ofii barreeffate. Fiichoo fi hojiin isaa hojii yoomtee masirraa waan akka biqiltuu qabu namarraa kaasee.